Welcome back. Maganagaan deebitan, maganagaan dhuftan. Kun podcastii Ilma Hormaat. The British cruiser Enterprise, swinging slowly into Haifa, brought to refuge in Palestine the saddest man in the world, the king without a kingdom, once Lion of Judah. First down the gangway of the cruiser came the boxes which contained the silver dollars which the emperor had managed to save from the wreck of his fortunes. Presently the empress came from the ship, followed by her daughter and her second son. Last came the emperor himself, sadly aged for a man who is still young in years, a war-racked monarch. There has never been a census. Estimates of the population say 22 million. What is known, however, is that most Ethiopians, like these Galas, live as they always have, under a thatched roof, with few tools, with the limited vision of the isolated, uneducated villager. 70 different languages complicate the process of change. This is Gala, spoken by a semi-primitive people who make up about 40% of the population. Hunger in the countryside is not necessarily a problem. An American economist has reported that the highlands, properly cultivated, could produce sufficient food, not just for isolated Ethiopia, but for all of Western Europe. The revolt was crushed, as one student put it, but the revolution goes on. We could not show the faces of these young Ethiopians. At present, there are 98% of the Ethiopian population illiterate, and they are not educated at all. And many of them do not know the meaning of their own existence. And they must know these things. Life for them is just to eat and live. The sun rises and the sun sets. That is the thing they understand. The emperor, I think, knows that there should be a change, that Ethiopia must progress. But he is only one man. He has to ask the advice of his ministers. And the ministers have too much property. Some of them have too much property. What do you think will happen when the emperor dies? The people have a great trust in the emperor, and they do not know what is going on in the country. They blindly believe in him. And therefore, if another person comes up outside the royal family, unless he uses force, I don't think his government will be stable. Conditions around here are so horrible that I even justify some
bloodshed if it will later on evolve to something better for the society. Do you ever get into trouble talking the way you do now? That's 100% sure. We take very much precaution because, there is a strong intelligence system run privately for the emperor, and actually there are times when you don't even believe our closest friends, and when we are afraid to say anything that the government doesn't approve of. Ashamaa hordoftoota podcast Ilma Oromaa akkam ooltan, akkam bultan, akkam jirtu, jajjabaattu, warra marraa duraatiin asiin baataniinis baga nagaan dhuftan isiniin jedha. Abdiin qabaa qophiilee Jaalnagarii Fayyisaa waliin gaggeessin amma dura tamsaasne mara'oo dhaggeeffattanii jirtan jedhee yaada. Yoo soo sanan caqasin asitti dhuftanii dura silaa waan amma dura tamsaasne dhaggeeffattanii waan asii boodamoo mareechuuf jiraannu akka gaariitti akka hubattan isin gargaara jedheen yaada. Egaa qophii hadhaa immoo bakka kurfii maayii irratti dhaabne irraa kaasne bara dhuma sagaltarraa kaasee hamma dandeenya jechuudha yeroo nu hayyame irraa mareechuuf jiraanna. Kanaaf egaa marti keessanuu jalqabarraa kaastanii hamma dhumaatti qalbii guutuun obsaan akka nu dhaggeeffattan kabajaan isin affeera. Itti dhiyaadha. Jaalnagarii Fayyisaa ammas irra deebi'een baga jiraatte illee nu gammachiiste dhiyaadhu. Galatoomii abbaa giddii warri Ilma Oromaa booda jirtan hundinuu galatoomaa carraa kana naa kennu keessanii fi kan nuyi ilaallu dhuma 60mootaatii fi jalqaba 70mootaa yeroo darbee waa'ee warra hangafootaa xiyyeeffannoo isaanii maal akka ture karaa Oromoo walitti fiduu, Oromummaadhaa fi Oromoo dagaagsuu, bu'uura buusuu fi akkasumas immoo karaa barnootaa ijoollee keenya barsiifannaa namni barate mirga ofii beekaa, namni mirga ofii beeku immoo mirga ofiitiif falma kan jedhu mootoo sana jalatti sloogaanii waan turre, waan goggodhamaa ture irratti haasa'aa turre. Isarraa waan gabaabaa tokko sanarraa kan hafe keessumaa bal'inaan karaa lixa Oromiyaatti sochii gaggeeffamaa tunnee turre waa'ee sanarraan waan xinnootti dabaluu barbaada. Tokkoffaa namooti sun eenyu fa'i riilii kan sana keessatti qooda fudhatanii kan jedhu namoota amma yaadadhuu fi tokko manni barnootaa akka dhaabbatu karaa waldaalee amantiitiin dhiibbaa gochuu akkasuma immoo dhuunfaa isaaniitiin mana barnootaa dhaabuudhaanii ijoollee warra silaa carraan arganneef carraa kennuudhaan contribution isaan godhanii acknowledge gochuun barbaachisaadha. Kanaaf warra lubootaa keessaa Maammoo Corqaa mana barnootaa karaa waldaa amantiitiin gadhaabuu keessattis qooda guddaa qabu. Akkasumas immoo intalli isaanii Aadde Zannabuunii ijoollee isaanii Kuwee Yohaannis, Nagaasaa, Simoon, Dammee, Qumbii ijoollee isaanii kana barsiisuu akka isaan baratanii barachuu qofaas immoo osoo hin ta'in yeroo fakkeenyaa fi Kuweeniif Nagaasaan mana hidhaa turanii isaaniin Finfinneetti mana barnootaatti mana hidhaatti deddeebi'anii gaafataa turanii akkasumas immoo abbaan warraa isaanii luba Kumsaan
achuma keessatti bara Haayile Sillaasees bara Dargiis hidhamaa turanii mana hidhaatti deddeebi'anii isaaniin gaafataa turanii osuma akkasittiin jooranii karaa addaatiin qabsoo Oromoon godhu keessatti qooda fudhatanii. Kan biraa luba dafaa jammooti. Lubi dafaa jammoo akkasuma mana barnootaa lama isaanii irratti dhaabsisuudhaan mana barnootaa duwwaas osoo hin ta'in mana wal'aansaas akkasuma lafa isaanii irratti gara calqabaatti dhaabsanii ijoolleen naannoo yookiin immoo barattoonni hedduun akka baratanii qabsoo Oromoo keessatti qooda fudhatanii godhaa turani. Keessumaa obboleettiin haadha warraa isaanii Aadde Elsaabeet Karoorsaa jedhamu. Isaaniin barsiisanii isaan meebii dubartoota Oromoo keessaa barnoota biyya alaatti baratanii digiriidhaan eebbifamanii warra deebi'an keessaa warra calqabaa ta'u. Isaan kun abbaa warraa isaanii Shaambir Tasammaa jedhamu. Shaambir Tasammaa kun miseensa Maccaaf Tuulamaa turanii gara waggaa 5 hidhamanii kan ba'anidha. Ammas qabsoo Oromoo adeemaa turee fi gaaddisa kennaa turan. Fakkeenyaaf yeroo tokko jara Baaroofaa, Jaal Baaroofaa, Jaal Leencofaan akkasii bara Haayile Sillaasee waa'eedhuma sochii godhaa turaniin hidhamanii Aadde Elsaabeet kunii Daariktara mana barnootaa tokkotti Biraane Yesuus jedhamu tokko turanii. Isaanii Haayile Sillaaseen sanbata yeroo inni waldaa gara Jaan Meedaa sanaa waldaa dhaquutu jira natti fakkaata. Achitti eeganii dura dhaabbatanii nuyi ijoollee keenya jedhamee odeeffamaa ture yeroo sana. Kan biraa ijoolleen isaaniis Daani'el Dafaa, Sihoonee, Dirribee qabsoo Oromoo keessatti karaa garaagaraatiin qooda fudhataa turanii. Kan biraa Gidaadaa Soolan. Gidaadaa Soolan isaan kun luboota warra hangafaa warra mana barnootaa ijaarsisuu keessatti qooda guddaa qabaatanidha. Isaan kun ijoollee barsiifataniiru. Ijoolleen isaanii lameenuu warra hangafoota warra doctorate digriidhaan biyya alaatii eebbifamanidha. Unfortunately ijoolleen isaanii kun warra wayyaaneen butteedha. Duraan Nagaasoo Gidaadaa pirezidaantii kan turedha. Qabsoodhuma Oromoo keessa ture. Keessumaa Jaal Leencoo Lataa waliin guddatanii biyya alaatti barnootaaf bahee sochii barattoota biyya alaa keessatti qooda fudhataa ture. Haa ta'u malee sana keessaa bahee wayyaaneen yeroo biyya galtu intelektuwaalota soqaa turte. Intelektuwaalota kanatti biyya Awurooppaa, biyya Ameerikaa keessa barbaadaa turte. Nama lama argatte. Tokko Nagaasoodha. Kan biraa immoo yeroodhuma Finfinnee deemuuf galanii Baahir Daarii barsiisaa tokko barsiisaa kan pirezidaantii naannoo Oromiyaa calqabaa ture. Isaan lamaan argatan. Isaan lamaan argatanii Hasan Ali. Hasan Ali. Nagaasoon gaaf tokko yeroo ce'umsaa sana joint meetingii qabaataa turre. Joint meetingii qabaataa turre achi bireekiidhaaf gadi bu'e. Warri kan keenyaa naannoo tokkotti dhaabbataniitu haasa'aa turani. Amma innis dhaqee isaanii wajjiniin haasa'aadha ture.
Ani immoo siyyee waliinii achi bayetanii haasaa ture. Inni anaan personaalii nan beeku maqaadhaan illee yoo beeke malee. So siyyeen kuni tokko obbolaa isaatii wajjiniin mana hidhaa turre. Waan nuyi mana hidhaa keessatti ta'aa turre itti odeessaa turani waa'ee sanaatii fi gara biraa immoo akka mana barnootaatti mallasfaa walii wajjin tures ni beeka. So achi bahee waa'ee mana hidhaa obboleessaa isaan gaafa koloneela tokko ni ajjeesanii. Isa ittaanu tokkos ni ajjeesan barsiisaa ture. Isa quxisuutu agarumaatti mana hidhaa nu wajjiniin ture injineeringiidhaa qabame. So isa odeessaa waa'ee dhuma isaatti natti kaasee natti odeessa waan nuyi mana hidhaa keessa ta'aa turre waan akkasii kana odeessaa turre. Amma nagaasoon kaataa dhufeetu jaalsiyyee jedhe. Isa maallee miluun jedhe. Minaalu dammoo jedheen inni sun. Nagaasii koo nama. Of course jara keenya keessaa namni akkas jechuu ni danda'u. Jaalleen coolaa dabaloo turanii of course karaa waan hundumaatiin jaalleen coo isantinaa ta'anii ture. Waan akkasii ture. So luba gidaadaa soolan contributionii guddaa godhaniiru. Unfortunately ijoolleen isaanii obboleessin hangafis booda ambaasaadara ta'ee biyya UK ture achi addabe. Kan biraa Lataa Waaqayyooti. Lataa Waaqayyoo karaa mana barnootaa dhaabuu keessattis qooda guddaa qabaataa turani. Isaanis warra akka Jaalleechoo fi Abrahaam Lataa abbaa caalaa qabsoo kanaaf gumaachanii Jaalleechoo Lataa hamma bara 1992tti he made incredible contribution qabsoo Oromoo keessatti. So waan bara contributionii godhan keessatti heart and soul ofii maatii ofii maal ofii sacrifice contribute godhaa turanii waan karaa waraana karaa dhiyaa kanaa ijaaranii bobbaasuu keessattis kan biraas yeroo cunimsaa sanas wanti contributionii guddaa godhan. Kanaaf wanti maatiin Lataa contribute godhanii waan sana booda ta'eef yookiin immoo haala jijjiiramee fi inni waan gara biraati sun acknowledge ta'uu qaba. Abbaan caalaa umrii isaa guutuu qabsoodhuma kana keessatti dabarsaa jira. Kan biraa egaa warra mana barnootaa sana dhaabuu keessatti warra lubootii turan mana barnootaa garaagaraa dhaabuu keessatti carraa ijoolleen akka barattu gochuu keessatti lubii guddinaanii sana biras darbees immoo baaqboonii qabsoo Oromoo turanii. Tasgaraa Hirphoo kan jedhamanis luba yeroo sana keessatti environmentii barnootaa sana uumuu keessatti mana barnootaa karaa waldaa dhaabuu sana keessatti qooda fudhataa nama turanidha. Warri gara biraan maanguddootiidha. Maanguddootiin karuma waldaa sana keessattis karaa alaatiinis warri qooda fudhataa turaniiru warra akka Daaqaa Uggaa jedhamanii. Kan biraa immoo warra private iskuulii dhuma mataa isaanii dhaabanii yookiin ijoollee barsiisaa turanidha. Warra akka Rumichoo Buuyyoo private mana barnootaa waldaalee turan dhaabuu keessattis mana barnootaa ofii isaaniitii dhaabuu keessattis qooda guddaa qabaataa turanii akkasuma ijoollee isaanii warra akka Iddoosaa Rumichoo jedhamanii kan biraa ijoollee isaanii warra akka Fiqiruu Dhaabaa mana barnootaa qabsoo kana keessatti qooda gurguddaa
fudhataa turanii. Kan biraa Guutamaa Birbir maanguddoo mana barnootaatii fi barattoota naannoo sanaa barsiisuu keessatti qooda olaanaa nama qabanidha. Warra akka obbo Ibsaa Guutamaa mucaa isaanii nama qabsoodhaaf gumaachanidha. Waan obbo Ibsaa Guutamaa waan baay'een waan paablik jirudha. Kan biraa Baraambaras Gammadaa jedhaman tokko. Isaan kun naannoo baay'ee rimootiidha garuu naannoo sanatti mana barnootaa mataa isaanii dhaabanii ijoollee baay'een mana barnootaa sana keessaa baatee qabsoo mana barnootaa isaan dhaaban keessaa ba'anii qabsoo hidhannoo keessattis qabsoo siyaasaa karaa biyya alaallee kontribuutii godhaa turanii. Ijoollee isaaniis Aadde Arfaasee kan jedhaman tokko amma biyya Jarmanii jiraatu. Isaanii abbaa warraa isaanii Dr. Tarfaa waliin Ooraa keessatti Ooraadhuma karaa Ooraatiin deeggarsa qabsoo bilisummaa Oromoo deemaa ture keessatti qooda fudhataa turani. Ijoolleen isaanii immoo ijoolleen intala isaanii kan Saggaayee Namarraa yookiin immoo Teessoo jedhaman fi obboleettiin isaa Liidiyaa Namarraa qabsoo Oromoo keessatti namoota qooda guddaa fudhataa turanidha. Saggaayee Namarraa ammallee maqaan isaa Teessoodha. Namoota yeroo calqabaatii fi biyyi Oromoo kun maal jennaa kan jedhu ishuu maadheelee garaagaraa keessatti mana barnootaa keessatti odeeffamaa turedha. Bakkalcha Oromiyaatii fi waraqaa yookiin immoo paamfileetii Oromiyaa kan jedhu tokkotu sammuu namaa keessaa diskeshiniidhaa fi waan yeroo sana gaggeeffamaa ture keessaa waraqaa irratti bu'e. Sun signifikantiidha. Maaliif biyyi Oromoo kun maali kan jedhu lafa kaa'uurraanii sana booda biyya Oromoo bilisa baafna. Oromiyaa bilisa baafnaan kun kanaa fi isteeppii isa jalqabaa ture. Booda dhumne itti haasofna. Gara biraan warra akka namooti maqaan isaanii dhaamuuf dizervii godhanii warra akka Tarrafaa Luboo, Nagaasaa Tintii, Taaddasaa Lamuu, Asaffaa Nagaasaa isaan kun warra naannoo isaaniitti mana barnootaa dhaabaa turanidha. Akkasumas immoo namootiin naannoodhaa carraa barnootaa hin qabne deeggaruudhaan kontribuushinii baasaa turanii. Nagaasaa Tintii kun ammallee jaarsa waggaa 90 keessaati biyya Minneapolis jiraatu. Ofii isaaniitiis bara 80 keessaa hidhamanii waggaa dheeraadhaaf mana hidhaa turanii. Intala isaanii Duree Nagaasaa jedhamu tokkoon wajjiniin hidhamanii akkasittiin qabsoo Oromoo keessatti involvii godhaa turanii. Kan biraan warri hangafoota warra akka Mitikkuu Waaqoo, Asaffaa Nagaasaa fa'aa kunis warra maanguddootiidhuma. Ijoolleen isaanii illee qabsoo Oromoo keessatti warra qooda fudhataa jiranidha. Kan biraa Mitikkuu Waaqoo warra calqaba graduates warra miseensa maccaa turanii warra Oromummaadhuma kana Finfinnee keessatti Oromummaadhuma kana bara 50 calqabee ijoollee ofii afaan Oromootti moggaasuu mana keessatti afaan Oromoo dubbachuu namoota barnootaa fi haaraa gara Finfinneetti dhaqanii isaan kanaa fi sheltarii provayidii gochuu Oromummaa
warra naannoo gara garaatti yookiin immoo Finfinneedhuma keessa turanii warra Meeccaaf Tuulamaa keessa turan kanaa wajjiniin intigireetii gochuu. Boodarra manni isaanii in fact waajjira adda bilisummaa Oromoo isa jalqabaa yoo jedhame walga'iin ta'uu maadheeleen barattootiin Oromoo achitti kan walga'anii inni kaan karaa qabata abboomaatiin deemaa inni kaan qabata ijoollee isaanii warra kaaniin Aabel fa'iin deemaa. So sentariidhuma orientation sentarii Oromummaatii fi qabsoo bilisummaa Oromoo ture qeensaanii. Warra akka obbo Haayiluu Naga'oo Faasii warra maanguddoota mana ijoollee ofii barsiifachuu barsiisanii qabsoodhaaf hiriirsuu bira darbanii warra mana barnootaa babal'isuu keessatti sana biras darbanii immoo fakkeenyaaf kabarii kennuu yeroo sochiinii qabsoodhuma kanaa fi ijoolleen yookiin immoo sochii ta'uu keessatti kabarii kennu manni isaanii istiraateejikiidha jechuun gimbiidha. Finfinnee irraa yeroo ka'anii mana isaanii qubannaa. Maaliif bara sana keessa hoteela qubachuu hin dandeessu. Diteelii kee maal kee kennuudha qabdaa. ID kaardii kennuudha qabdaa. Warri hoteelaa riippoortiidha godhu. Kanaaf kontribuushinii akkasii kana godhaa turanii waa'ee Elsaabeet Karoorsaa akkuma duratti meenshinii godheedha. Kanaaf hawaasaan isaan kireetii godhanii kun walumaa galatti warra akka baakboonii qabsoo Oromoo kan ta'anii Guddinaa Tumsaaf Baaroo Tumsaa obbolaa lameen kan biraa Dr. Taaddasaa Eebbaatii fi Fiqaaduu Eebbaa. Fiqaaduu Eebbaa kana maqaa Dr. Taaddasaatiin illee maqaadha amma Fiqaaduu Eebbaa kana maqaan hin dhaga'amu. Tokkoffaa Abbaa Margee jedhama. Amma mana hidhaa waggaa dheeraadhaaf gara waggaa 10 caalaadhaafiti mana hidhaa ture. Mana hidhaa sana keessatti Abbaa Margeen intala isa hangafaati. Maqaa Abbaa Margeetiin waamama. Kan biraa immoo innis warra maastersii karaa agirikaalcharii kanaan nama fudhateedha. Nama qabsoo Oromoo keessatti hamma ammaatti kontribuutii godhaa jirudha. Warra akka Abbiyyuu Galataa fa'aa, warra Makonnin Galaan, warra akka Taaddasaa Qana'aa, warra akka Biraaduu Disaasaatu warra isaan kun reelii imejii Finfinneetti dhufuu dhumti isaanii kun fireetii guddaa uume. Yeroo sana keessatti isaanillee warri hangafootaa kun lakkoofsaan baay'ee xinnoo turanii garuu akaadaamikaalii aawutstaandiingiidha. Akka carraa ta'e hojjaan isaanii immoo baay'een isaanii baay'ee dhedheeroodha. So namootiin dhedheeroon kuni namootiin afaan Ingiliffaa kanaa akka gaariitti intinaa ta'uu mana barnootaa ta'uu shaayinii godhu. So isin gaallaa miti isin salaxxantaniitu faa jedhuun. So walumaa galatti sochiin karaa barnootaa sana qofaa osoo hin ta'in karaa mana waldaa keessaas sirnicha chaalenjii godhaa turan. Bara sana keessatti afaan Oromootiin bulchiinsi hin geggeeffamu. Afaan Oromootiin waaqeffachuunis maal kunis balfamaa ture. So sana difaayee gochuudhaaf gara caalu yoo akkanatti fakkaatutti kan gara amantii sanaatti risoorti godhan iskeeppii gochuu.
achi keessatti immoo afaan keenya waraabbachuun hin danda'amu. Afaan keenyaanii bulchiinsa geggeessuun hin danda'ama kan jedhu akkasitiin bifa kanaan reezistensii adeema. Mee galatoome jaalle nagari waan xiqqoon tokko observe godhe maqaa isaanii irra guddaan isaanii luboota naan jetteetta so convert godhaniiru amantii sana garuu maqaa isaanii naa laalu corqaa faa jira dafaa jamaa faa jira gidaadaa soolaniidha laxaa waaqayyoodha tasgaraa hirphaadha hoomichoo guyyoo guutamaa birbir hin jijjiirre maqaa isaanii akkamiin hafanii maqaa ammaa naannoo amantii jijjiirratu. Suni maal godhaa? Dhugaa dubbachuudhaa fi warri missionaries yeroo biyya kana dhufanii yeroo gara sana deemanii warningiin itti kennameera. Fakkeenyaaf Dr. Lambee kan jedhamu namni jalqabaa suni yeroo agartee dhibeen akka warra ishiin jedhan dhibee maal akka ta'e akkuma dhibee COVID kana kan nama baay'ee fixatu ture. Duri sakkeeraa moo maal jedhan I'm not sure. Sakkeeraan si aballeessuufaa jedhani. Dhibee sanatu warra loltoota agartee Abashaa sirna sana gara sanatti deemanii fixe. So karaa sanaanitti warra Sudaanii warri Ameerikaa yeroo sana miishinii Sudaanii qabu turanii head office isaanii Kaayiroo ture. So achirraati jaratti ergatani. Hakiima nu ergaa jedhanii. Achi Dr. Lambee jedhamu correctly maqaasa karaa Gambeelaa irraan kan inni dhufe. So warningii kennameef tokko waan amantii akka hin barsiifne. Lammataa erguma booda dhufanii waa'ee amantii kana akkaataa isaanitti akkaataa inni itti calqabe egaa tajaajila fayyaa egaa kennamu ganamas kadhata godheetu calqaba. Yeroo xumuranis kadhataan fixa. Amanticha akka ittiin seene garuu akka isaan waldaa ijaarratan isaan kun egaa maanguddootiin kuni sana jalatti kan isaan waa'ee amantii kana fudhatan. Waa'ee amantii kana fudhatan. Warra really conscious ta'anii warra gartee amantii ortodoksii kana yeroo deemu fudhachuu reezistii godhanidha. So isaan kun amma warra akka warra baay'ee gartee 30 keessa 1930s 20s warra turanidha. Kaan isaanii fitaawuraariidha. Amma fitaawuraarii guutamaa birbir Barambaras Gammadaa Lijirumichoo warra agartee maqaa shuumata kennaniifidha. And still maqaa isaanii hin geeddarre. So amantichumayyuu waldaalee dhadhaabbatan kana isaantu gaappii yeroo Itaaliyaaniin biyyaa baate. Gaappii sana argatanii waldaa dhadhaabbachuu jalqaban. Akkasumatti deemanii uummata barsiisaa turan. Bakka garaa miila isaaniitiin bakka garaagaraa deemanii. So consciousness oromummaan suni hin ture. Waa'ee oromummaa kana gartee amma naannoon itti dhaladhe hamma dhaladhettiyyuu Oromoon maal Oromooni amma abbaan koosi haati koosi obboleessi koo tokkosi yeroo xiqqoo narraa dhadhabani. Isaan Oromoo maatiin Oromoo waan ta'eefi yookiin immoo Oromoo waan ta'eef naannoon keenya suni namni Oromoo ta'e bataskaanatti hin awwaalamu. Siidaa mana bakka awwaalchaa
maatiitti awwaalama. So waa'ee Oromoo kana ani akkasittiin inni ta'a. So naannoon sunis dhaqanii kiristinnaa ka'uu yoo kiristinnaa kaate ati yaadadhu waan jedhamu maaluma akka ofiin jedhaniyyuu gaallaa maal kan jedhu kanas yaani garuma Finfinnee ergan dhufee booda kana nani dhagaye arrabsoo isaatiif intinaa isaa wajjin. So akkas fakkaata. Kanaaf isaanumtuu yeroo calqabaa amanticha fudhatanii warri ijoollee isaanii maqaa Jiwushiitti kanaan moggaasan jiru. Garuu booda keessa akka consciousnessiin Oromummaa kun guddataa deemuuni ijoollee isaanii maqaa Oromootti moggaasuutti ka'an. Definitely warri ijoollee isaanii hundinuu yoo ilaalte the majority 95% erga gartee isaan ijoollee isaaniitti kan dhaloota lammataa kan sochii kana sadarkaa olaanaatti kan geggeesse. Kana fakkaata. Sababa kanaatiif maqaa isaanii hin geeddaranne akka kan warra Ortodoksii. Tole. Tufufi. Kan biraa really kan nani acknowledge gochuu barbaadu militancy Ambooti. Militancy Amboo of course militancy Amboo kuni eessaa dhufaa kan jedhu meecaaf tuulama of course jibaatinaa meecaa kan jedhu achitti kan calqabe intinaa dhuftisaa. So namooti baay'een jiraachuu danda'u warra consciousness yookiin immoo barattoota achi qara keessa garuu kanan maqaa dha'uu barbaadu. Of course Koloneel Alamuu Qixxeessaa waan publicly beenuudha in personis bara 91 naman argeedha. Kan biraa Argaa'u Dinqaa fa'i. Argaa'u Dinqaa isaan kuni maanguddootii ofii isaaniitiis mana hidhaa yeroo dheeraadhaaf turanii yeroo sagliin tokko baharraa gara giddugaleessaatti darbuudhaaf yeroo yaaliin godhame sana keessattis sochii naannoo sana ture keessattis qooda giddugaleessaa qabu yeroo sana hidhamanii yeroo dheeraadhaa fi mana hidhaa turanii intalli isaanii tokkollee isaanuma wajjiniin qabsoo kana keessatti involvii kan godhaa turte gara bahaatti baatee turte. Gara biraan namootiin really maqaa dhaamu qooda guddaa qabaataa turanii Kumsaalataa namoota jedhan fayyida. Kumsaalataa kuni kaar aksidanttiidhaan yeroo dargiin aangootti dhufu bulchaa konyaa yookiin awraajjaa sanaa ture kaar aksidanttiidhaan nama wareegamedha. Obbo Xilahuun Hirphaa barsiisaa yeroo dheeraatii namoota nama dhaloota naannoo sanaa qara keessaa sabboonaa nama dhaloota naannoo sanaa qara keessaa warra hangafaati. Inni obbo Xilahuun Hirphaa yeroo bara 1880 sanaa qabamanii hidhamanii yeroo dheeraadhaaf mana hidhaa turanii nama ba'aniidha. Kan biraa maatii Moosisaati. Abbaa Mulkeetaa Moosisaa, Mulkeetaa Moosisaas akkasuma qabsoo Oromoo keessatti nama baay'ee kontribiuutii godhaa turedha. Mana barnootaa keessaa jalqabee dirqama garaagaraa irrattis nama bobba'aa turedha. Nama bara dheeraa mana hidhaa ture. Gara biraan Gabbisaa Lammeessaati. Innis akkasumas namoota qabsoo naannoo Ambootti deemaa ture sana keessatti
qooda olaanaa qabudha. Mana hidhaa yeroo dheeraadhaaf nama turedha. Ammallee innis biyyuma keessa jira. So isee kananii waan yeroo darbe irra tarree itti dabaluu barbaade. Kanarra egaa akkuma saganteeffanne har'a in ilaalla kan jenne bara dhuma jaatamootaa kaasee sochiin qabsoo Oromoo maal fakkaataa ture kan jedhudha. Tokkoffaa barrisuun really bara sana difaanii gochuudha. Sochiin suni akkuma duraanii dhaloota hangafaa jennee irratti haasa'aa turre. Dhalooti hangafaa kuni Meeccaaf Tuulamaanii warri kaanis hidhamanii warri kaanis ajjeefamanii isaan warri kaanis gara biyyaatti alaatti ba'anii qabsoo itti fufanii amma yeroo tiraanzishinii ture. Yeroo tiraanzishinii tureen maali? Oromoo warra dhaloota lammataa jennu dhaloota lammataatti yeroo qabsoon darbedha dhalooti isatti aanu. So amma dhalooti inni lammataa kuni warra bara Meeccaaf Tuulamaa sana dargaggoota turan. Warra bara Meeccaaf Tuulamaa dargaggoota turan kuni Meeccaaf Tuulamaa miseensummaa inni kaanis miseensa dargaggoota Meeccaaf Tuulamaa warra turanidha. Jarri kuni warri mana barnootaa turanii barnoota isaanii fixanii hojii irratti bobba'anii sirna sana keessatti waan ala ta'anii mormaa turanii ofii isaaniitiyyuu kan agartee poolisii Oromoo yookiin Oromoodhaaf poolisii biyya aadaa tokko afaan tokko ijaaruu fi sirni sun qabu sana implementii gochuuf dirqaman. So isaanis karaa lafa jalaatiin mormaa turan. Sirna sanaan fincilaa turan. Garuu walumaa galatti sochii ture maadhee sochiin isaanii really maadhee ijaaru ture. Maadhee kana bakka hojiittis mooraa waraanaa kan Air Force kan Kibir Zabanyaa kan Midirtoor jedhan sun bakka hundumaa keessatti maadhee laf jala ijaaraa turan. Sochii barattootaa kana tumsaa turan. Maateriyaaliidhaan sappoortii godhaa turanii kabarii kennaa turanii Oromoon wal barsiisuu irratti hojjetaa turan karaa mana hojiitiin qophee garaagaraa qopheessuun. Fakkeenyaaf karaa mana hojii karaa
waldaa Makkaana Yesuusii dargaggoota kana naannoo garaagaraatii yeroo hojiitti galchanii dargaggooti kun isa naannoo tokko naannoo gara biraa fa'aa deemsisuudhaan isa naannoo gara biraa immoo naannoo isa gara biraa deemsisuudhaan akkasittiin akka Oromoon wal baratu godhaa turan. So kaayyoodhuma xiyyeeffannaadhuma warri hangafootaa suni lafa kaa'anitti hojiirra oolchaa turan. Karaa aadaa fi afaan Oromoo guddisuu hawwisoo fakkeenyaa fi hawwisoo kana deeggaraa turan. Fakkeenyaaf kan akka Aduu Birraa fa'aa kan karaa gara biraattis giddu galeessattis karaa dhiyaattis hawwisoo kana sappoortii godhaa turan. So amma karaa sochii hawwisoo isaan karaa boodaatiiniti sappoortii godhaa turan malee ifatti ba'anii socho'uu hin danda'anii turan. Kan ifatti ba'anii warri socho'aa turan warra barattootaati. Walumaa galatti qabsoo Oromootii fi haala mijeessaa turan. Sochiilee tatta'anii yeroo sanaa neetwoorkiin yeroo sana uumamaa ture. Maadheetti ijaaruun suni gara qabsoo Oromoo gara jaarmiyaa siyaasaatti ol ceesisuu fi tarkaanfii fudhatamaa turedha. So sochiileen more on the ground sochiileen really mul'ataa turani sochii barattootaati. Sochii barattootaati. So mee sochiin barattootaa waan tokko yaaliiree aadaa fa'aa afaan fa'aa guddisuudhaaf godhamaa ture. Kan akka bariisaa kana fa'aa qopheessuun sunumtuu erga jijjiiramni ta'ee boodaadha kan inni dirreetti ba'e. Afaan Oromoo karaa mana waldaatiin afaan Oromoo reediyoon cabsuu jedhanii afaan Oromoo fa'aa akka darbu ispoonsarii godhaadha turanii. Walumaa galatti hojiin sochiin ta'aa ture dirreetti wanta ta'aa ture mul'atu osoo hin ta'in laf jala jaarmiyaan kunis maadheen kunis namni maadheenuma isaati kan inni beeku maadheenuma maadheetti ijaarama. Maadhee isaa keessa waan ture beeka. Yeroo namoota warra gurguddaa yeroo sana turan gaafannaan maadheelee garaagaraa kana meebii namni hunduma isaa beeku baaroo duwwaadhaa jedhu turan. Kan sana hundumaa walitti dhufu sababa haalli jirus immoo akkasuma ifatti warri maadhee garaagaraa keessa jiran kun wal beekuun riskii uuma. So karaa really hawwisootiin hawwisoo booda itti dhufna. So walumaa galatti
wanti significant ta'e yeroo sana keessatti akkuma duratti jedhe biyyi Oromoo Oromiyaa kan jedhamu kuni sirkilii diskeeshinii keessa bahee maadhee keessatti irratti haasa'amaa ture. So sun waraqatarra bu'e. So biyyi sunis irratti hojjechuun barbaachisaa ture. Okay, now biyyi Oromoo kuni Oromiyaa kanaafi kallattii qabsoo define gochuu fi bu'uura buuse suni. Wanti guddaan karaa dhaloota lammataa kuni ta'aa ture qabsoo Oromoo karaa garaagaraatiin adeemamaa ture kana walitti fiduudha. Amma Finfinnee keessattis kutaa keessattis maadheen ijaaramee babal'ataa ture. Waraana keessattis maadheeleen ijaaramaa turani. Garuu yeroo sana keessatti wanti deemaa ture maadheeleen magaalaa keessatti ijaaraman kun yookiin immoo warri hooggansi yeroo sana ture warri dhaloota lammataati kuni warruma ofii isaaniitii jaarmaa tokko dhaabanii akka warra gara biraa bobba'uu miti. So kan isaan godhaa turani qabsoo karaa garaagaraatiin adeemamaa ture sana walitti fiduudhaaf yaalii godhamaa turedha. Fakkeenyaaf baruma 70moota calqabaa sana keessatti Bakar Yusuf, Geetaachoo Baayisaa fi Mitikkuu Tarfaasaa kan Bakar Yusuf fi Geetaachoo Baayisaa certain Mitikkuu Tarfaasaas nama sadii kan Mitikkuu Tarfaasaas isaanuma wajjin ture natti fakkaata. Gara biyya Sumaaleetti erganii turan. Gara biyya Sumaaleetti erganii turan. Kuni karaa by that time agartee jarrii jaarraa afaanis karaa biyya alaa sana deemanii mana hidhaa turanii as deebiirratti mana hidhaa turanii akkuma yeroo darbeen Hussein Sooraa fa'aasi mootummaa Sumaalee wajjiniin waan karaa imbaasii Sumaalee Finfinnee ture waan waliin haasa'anii isaan kana ergan natti fakkaata. Garuu waan dhaqaniif sana hin milkoofne. Karaa gara biraas biyya yeroo garaagaraa biyya alaati namootiin biyya Middle East kana keessatti biyya Sumaalee keessatti socho'aa turan dhufanii namoota keenya warra Finfinnee turan keessumaa yeroo baay'ee namoota warra yeroo sana namooti dhufanii namooti kunillee karaatti qabamanii sababa sanaarraan kan ka'ee warra akka Jaalbaaroo Abbaa Biyyaa fa'aa hidhamanii turan kan jedhutu ture. Nama akkuma yeroo darbee kaafnee turre Hussein Suuraa
dhoksaadhaan gara biyya keessaatti fidanii irratti Hussein Suuraa maqaa Itoophiyaa jedhu kanaan kan inni waa gadhaabee tocho'uu barbaadu. Maqaa sanaan tocho'uudha kan inni barbaadu. Presume sunis waa'ee maqaa sanaa irratti natti fakkaata. Kan waamanii delibreeshiniin godhamaa ture. Jechuun konsensasii biyya bakka qabsoon Oromoo jiru irraa konsensasii biildii gochuudha. Warri qabsoon karaa garaagaraatiin adeemamaa ture ingeejii gochuudha. Boodarratti itti dhufna kun hundumtuu maalitti geesse kan jedhu karaa ambaasaadara Sumaaleetiin Umar Aartee jedhan tokkotu ture yeroo sanatti fakkaata. Karaa isaatiin wal qunnamtii godhaa akka turanidha. Yeroo fakkeenyaaf yeroo tokko beellama qabu turanii warri security bira geesse mana obboleessa Aadde Warqeetti wal geessuun baaroodhaan wal beellamanii achi warri security bira geesse inni qabame hidhame kan jedhu faatu jira. So communication hin jiraachuudha karaa Sumaaleetiin. Sana malees warra jaarraa afaan akka mana hidhaa ba'anii gochuudhaaf yaalii guddaatu godhamaa ture. Ammas isa dhumarratti erguma Haayile Sillaaseen kufee booda yuunivarsiitii keessaa garuu garaagaraa gara Sumaaleetti bobbaasanii turani. Garuun calqaba deeme kuni Muhee Abdootii, Gadaa Gammadaatii, Abboomaa Mitikkuu, Zakkaariyaa Hasan, Muktaar Hasan isaan kun namoota warra naannoo yuunivarsiitii turanidha. Calqaba giruuppii calqaba deemu ammas immoo namni baalee tokko maqaa isaallee hin yaadadhu. Inni gara sanatti erganii turanii gara Adan deemanii Adan irraa Hussein Suuraa fa'aa wajjinis delibreeshinii godhaa turanii garuu waliigalteerra waan hin gaamnee fi isaan gara namni sadi Gadaa Gammadaa, Muhee Abdoo fi Abboomaan gara biyya Sumaaleetti as deebi'anii. Giruuppiin lammataa yeroo sana deeme Mulkeetaa Moosisaa, Darajjee Dajanee nama jedhamu nama Ministry of Information keessa hojjetaa turee fi Kabbadee Damisee nama jedhamu tokko innis eessumuma Gadaa Gammadaati. Isaan kun giruuppii tokko deeme, giruuppiin gara biraa Anaa fi Booruu Golchaa fi Taaddasee Gannaa jedhamtu deemne. Karaa gara biraatiinis Galaasaa Dirriboo fi Ayyalee Zawqee tu deeme. Objektiiviin really miishaniin suni karaa qabsoo hidhannoo haala mijeessuuf ture. In the meantime jaarraa afaanis akka ba'anii fi dhiibbaa godhaa turanii. Egaa yaalii karaa garaagaraatiin
qabsoo Oromoo gaaddisa tokko jalatti walitti fidanii ijaaruu mul'ata yaaliin godhamaa ture yeroo sana kana fakkaata. Maaliif sochiin yeroo sanatti godhamaa ture? Of course biyya keessattis karaa biyya alaas karaa biyya Awurooppaas karaa biyya Sudaanis yaaliin tureera. Karaa biyya Sudaanii obbo Ejjetaa Fayyisaa namni miseensa Maccaaf Tuulamaa namni turanii gara biyya sanaatti isaan dhaloota isaanii giddu galeessuma Oromiyaati. Karaa sana sochiidha godhaa turanii biyya alaatti illee sochiin barattootaa tureera. Kana hundumaa wajjiniin coordinationiin tureera kan jedhu kanatu adeemamaa ture. Korsigaa biyya keessatti orgaaniin adda bilisummaa Oromoo bahuu jalqabu sana gara boodaatti itti dhufna. Mul'ati dhaloota lammaffaa fi mul'ata dhaloota hangafaa sana hojiirra oolchuu fi yaaliin godhamaa ture. Ammas immoo Oromoo gaaddisa tokko jalatti walitti fidanii ijaaruu fi sanaan dura yaalii akkasiitu godhamaa ture. Of course waan magaalaa keessatti ta'aa turanii eventii ta'aa ture. Really bal'aadha asitti kabarii gochuudhaa fi waanuma especially waan karaa namoota warra dhaloota lammataa kana ta'aa ture waanuma tuqaa isaatti kan meenshinii qaban. Hayyee hordoftoota poodkaastii Ilma Oromaa marii dheertuu Jaalnagarii Fayyisaa waliin gaggeessine qalbii guutuun nu waliin turtanii caqasuu keessaniif guddoo isin galateeffadha. Qophiitti aanuun hamma walitti deebinutti nagaan nu tura. Bye bye.